warra jalqabaaf gara YouTube kiyyaa dhuftan abduu moobaayil aappii isa jedhu kana jechuudha. Iddoo sabiskiraayib jedhu kan oguu takka tuqa achi booda mallattoo bilbilaa kan fuula dura jiru kan oguu takka tuqaan isin jedha. Akkasuma viidiyoo kiyya wanni hanga lakkisu yoo isinitti bareede jechuudha. Laayik iddoo jettu kana jechuudha. Isin waan takka illee isin hin miidhu garuu anaaf gargaarsa maalii fi hamilee na jajjabeessa waan ta'eef laayikii godhuu yoomiyyuu hin dagatinaa jechuudha. Isii tanarratti tuutanii laayikii godhuun ana hamilee na jajjabeessa jechuudha. Wanni an dalagee akka jaalattan agarsiisa waan ta'eef arra barumsi har'aaf qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Fake chat waan jedhamu jechuudha. Fake chat waan jedhamuun isin agarsiisa. Baay'ee tokko namoonni hedduun itti wal sobuu itti wal shawwadu jira jechuudha. Amma kun akkuma agartan kana jechuudha. Akka waan Tiraambii waliin haasa'ee fakkeessee jechuudha. Abbaa fe'ee waliin akka namni waan akkanaa kana hedduu sooshaal miidiyaa irratti maxxansa jechuudha. Waatsaappiin, Feesbuukaa wantoota garaagaraatiin jechuudha. Akkuma agartan kana kunoo WhatsApp fakkeenyaaf sagalee waraabeenyu Tiraambii WhatsAppiin sagalee waraabee naa ergee akkasuma ammas jabaadhu abduu barumsa kee bareedaa haaluma kanaan tufuuf jedhuu fi anis sagalee waraabee ergee fi waliin haasaween jechuudha. Tiraambiin kun alaabaa Ameerikaa naa ergee harka dhaheen agarsiisee anis alaabaa Itoophiyaa ergee fi akkasitti haala kanaan waliin haasaween jechuudha. Haala akkanaa kan akkamiin godhamaa waan jedhuun isin agarsiisa. Akka rakkina ittiin wal dogongorsiisuuf osoo hin taane wanni akkanaa akka jiruudha. Hedduu waan akkanaa sooshaal miidiyaa irratti feesbuuk afaan irratti agartan jeetii yaada jechuudha. Yeroo hedduu namoonni akkana wal godhan wanni akkanaa akka jiru akka dhugaan ta'in fakkeenyaaf nama tokko yoo maqaa balleessuu fedhe maqaa isaa moggaasee footoo isaarra kaa'ee feek chaatii kijibaa akkanatti fidee abaluu akkana naan jedhee abaluu akkana na godhe jedheetiin maxxansuu danda'a jechuudha. Hatta bilbila illee qabaa jechuudha. Kun akkuma agartan kanaan isin agarsiisa. Aappilikeeshinii kun jechuudha pileestoorii irraa argama. Pileestoorii irratti feek chaat jettanii katabdan. Feek chaat jettanii haala kanaan katabdan jechuudha. Eega fake chat katabdanii ka jalqaba irratti isin kana fake chat conversation ka jedhu kana isa kana gabbuufatan jechuudha. Baay'ee xiqqashaadha. Gabbuuse isin agarsiisa. Install. Waa xiqqashoodha. Gabbuuse isin agarsiisa jechuudha. Baay'ee xiqqashaadha. Kun hogannuu buutti jira jechuudha. Waa xiqqoomatu hafe. Install nuu ta'utti jira. Dhumee jira jechuudha. Kunoo naaf dhumee jira jechuudha. Ammamee banee isin agarsiisa. Takkallee waan nama dhibuu miti jechuudha. Isa kana kunoo fake chat ka jedhu kana jechuudha. Isa irratti ni tuqna jechuudha. Eega haala kanaan gannu bu'ee booda isa irratti ni tuqna. Eega isa irratti tuqne bifa kanaan nuuf bana jechuudha. Bifa kanaan isinii bana. Eeginni haala kanaan isinii dhufe fakkeenyaa fi wantoota jidduu irratti dhufu kanaan tuqxan kun beeksisa waan ta'eef jechuudha. Amma eessa tuqna fake chat gubbaa kanarra tuqna. Dhiifama beeksisa san tun harka achi seena jechuudha. Fake chat ka jedhu kana jechuudha. Eeginni haala kanaan isinii dhufe nama fake godhuu feetan san jechuudha. Nama isinii waliin akka haasa'u abbaa WhatsApp isanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma Tiraambii godhe fakkeenyaaf abbaa feetan gootan isin achi booda seef iddoo jettu kana tuutan jechuudha. Amma kun akkuma agartan kana fake maqaan WhatsApp kun jechuudha ka Tiraambii jechuudha. Kanaafuu amma footoo itti godhuudhaaf jala kana jechuudha. Jala kanarra kunoo isii tanarratti isin tuqna. Eega achirratti tuqne iddoo footoo kana ni tuqna. Alloo amma Tiraambiin irratti galchina jechuudha. Tiraambi kunooti. Kanas ni bannaaf online kajuu kana ni bannaa fi kanas ni bannaa. Taayipingi ta'e tana achi booda seef. Ayyee ammas footoon Tiraambii asirratti hin baane bakka kanatti hin deebi'a. Iddoo jala kanaan hin tuqaa bakka giriina tana jechuudha. Asirratti mee Tiraamb footoo isaa footoo Tiraamb irratti ni godha online achi booda seef. Kunoo Tiraambii naaf dhufee jira. Amma haala kanaan jechuudha. Eega Tiraambiin footoo irratti godha jechuudha. Yeroo footoo irra godhatan bakkuma kana tuutan jechuudha. Iddoo kana gootaniiti maqaa yoo jiru feetanillee laaftumatti jijjiiratan jechuudha. Amma Tiraambii irratti ni tuqaa. Kunoo abbaan kun waan akkana beeysa bakka kana tuutan jechuudha. Ifirra balleessanii. Kunoo Tiraambiif barreessa jechuudha. Amma haala kanaan jechuudha. Haay eega haala kanaan katabe yoo ka Tiraambii godhuu fakkeessuu fedhe bakka kanaan tuqa. Isi kana tuqa jechuudha. Xiyyaa xiqqoo tana. Yeroo as deebisuu fedhellee isumaan tuqa jechuudha. Amma akkanatti Tiraambii. Kunoo haay Tiraambii na gaafate jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana amma illee deebisaa kennaafi. Haay Tiraamb. Achi booda xiyyaa kana jechuudha. Reef ka Tiraambii irra turte isii tan as deebisa amma. Kunoo
bifa kanaan jechuudha. Yoo waraabuu feenes maal goona kanuma gattuu xaniitu magalla keessaan kunoo ammaanatu ergee jechuudha. Yoo Tiraamp akka isin ergu feetan qubee takka asirra katabdaniiti xiyyaa tan as deebisuu qabdan. Xiyyaa yeroo asirra katabbiin katabamte as deebiti namaa waan ta'eef xiyyaa tan as deebistan jechuudha. Xiyyaa xiqqashoo takka asirratti ni mul'atti isin mul'atti jedheeti yaada bakka ittiin katabu kana fuula dura bakka nama tuqu jiru sana jechuudha. Achi booda irraa haydheeti eegas deebifne booda sagalee kunoo Tiraamp haala kanaan naa erga jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Yoo dawwalli barbaanis amma waa waraabuutti jiruuf annaan dawwalamuun naaf hin taatu jechuudha. Bifa kanaan jechuudha chaatii kan argachuu dandeessan sagaleen wacaa takka jiraatte dhiifama ala ollaadha ijoollee wacci. Bifa kanaan jechuudha. Ammas yoo fakkeenyaaf wanta jijjiirachuu feetan jechuudha. Yeroo maqaa jijjiirachuu feetan iddoma kanarratti jechuudha. As tuuxaniiti jechuudha. Iddoma kana tuuxanii abbaa feetanitti katabuu dandeessan asirratti eega tuuxanii booda kunoo haala kanaan Tiraamp ka jedhu kana jechuudha. Maqaa feetan godhuu dandeessan fakkeenyaaf Abduu eega haala kanaan jirtanii booda jala kana ammoo seef. Kunoo amma Abduutti jijjiirtanii jechuudha. Akkasuma sana ammoo footoo irra jiraachuu hogguu feetanillee iddoma footoo kana tuuxaniiti irra jijjiirtan. Kunoo iddoo kana tuuxaniiti waan akkana beesaa kunoo footoo Abduu kanneen keessaa ka fedhe irra godha jechuudha. Haala kanaan irra gattuunaan fotoon seef naa ta'a achi booda seef godha. Haala kanaan jechuudha. Waan feetan jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf viidiyoon har'a isin agarsiisuu dhufe kanuma hubannoodhaa fi fakkeenyaa fi namoonni hedduun wal shawwadan jechuudha. Akka itti waliin shawwanne waan akkana akka jiru akka beektaniif hammeenya itti fayyadamtaniif miti. Viidiyoon kiyya isin tole like share godhuun dagatina hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaan naa turaan isiniin jedha. Waan isiniin galii yoo jiraate gara jalaatti koomantii barreessaa. Nagayaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.